Malo malo akayobo ngadarage nangatini goya debite tutto simbe kuna ninjadini malo malo akayobo ngadarage nangatini goya debite tutto simbe kuna ninjadini 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 la 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 gelle sabu betamato nabudate gadademe nayada nonan garolse malela bayadangenye unagana masusuke nagaan waaqayyo kan abbaa kan ilma isaa kan afur qulqulluu hunda keessaniif abaayatu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota galata waaqayyo TV maraaf bakka jirtan hundumaatti ani raajiyoof kalaa ejjetaan jedhama geggeessaa olaanaa waldaa kiristaanaa galata waaqayyo addunyaalessaati bakki waldaa kiristaanaa galata waaqayyo addunyaalessaa malkaanonni yookaan immoo Shawaa Meedaa kutaa magaalaa malkaanonni jechuudha Shawaa Meedaa naannoo Gabreelitti argama waldaan keenya waldaan kiristaanaa galata waaqayyo bal'isuu wangeelaa irratti mishineerummaa irratti akkuma kanallee barsiisa wangeelaa fi lubbuu haaraa irratti xiyyeeffannaan hojii gurguddaa hojjechaa jirti akkuma kana yeroon bilisa ba'uu namoonni dhukkuba adda addaa irraa qabaa seexanaa irratti bilisa ba'anii yeroon adda addaa waldaa keenya keessatti kan gaggeeffamu ni jira innis guyyaa roobii ganama tsoomaaf sagadaanii yeroo hundumaa amma sa'aatii 6 kan gaggeeffamu yeroo ta'u hojiin waaqayyo humnaan achi keessatti hojjetama bal'isuu wangeelaa ni lallabama waa'een jireenya mootummaa waaqayyo yookaan immoo waa'een mootummaa waaqayyo dhaala qajeelutaa isa ta'e suni achi keessatti ni barsiifama jechuudha guyyaa kana akkuma kana guyyaa jimaataa ganama hamma galgalaatti yeroo bal'aadhaan fudhannee yeroo itti namoonni hidhaa jalaa hiikaman yeroo itti qabaa seexanaa jalaa namoonni itti hiikamanidha jechuudha namoonni guyyaa kana argamtanii waaqeffachuu dandeessan dhukkuba adda addaa kan qabdan rakkina adda addaa kan qabdan argamtanii dhuftanii hojii fayyisuu waaqayyo kanatti akka hirmaattan jaalalaaf kabaja waaqayyoon isin affeera guyyaan dilbataa yookaan immoo sanbatti guddaan jechuudha guyyaa kanas ganama hamma galgalaatti yeroo barsiisaa adda addaa yeroo itti kennamuudha akkuma kanallee namoonni barumsa mishineerummaa baratanii wajjin hojii mishineerummaa yookaan dhuga ba'umsa wangeelaa dirree irraa ba'uu barbaadanii fagoo dhiyootti hirmaachuu kan barbaadanii qabeenya keessaniin humna keessaniin ofii keessaniin dhuftanii qaamaan argamtanii itti hirmaachuu kan dandeessan akkuma kana immoo gorsa nuu kennuu kan barbaadanii lakkoofsa silkii asii gaditti argamu kanaanii dawwaltanii nu jajjabeessuu dandeessu waaqayyo baraaf guyyaa keessan eebbisu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa barri keessan guyyaan keessan kan eebbifame haa ta'u galgalli keessan mootummaa waaqayyo isiniif haa ta'u shaalom malo malo akayobo ngadarage nangatini goya debite tutto simbe kuna ninjadini malo malo akayobo ngadarage nangatini goya debite tutto simbe kuna ninjadini 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 la la la